Akkam jirtu nagaa keessanii baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii chaanaala kanaaf namni haaraa taatan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan asumaan maatii koo ta'an affeerraa kooti maatii koo warri taatan anaa dhufuu baga nagaan dhuftaniin isiniin jedha. Har'a viidiyoo biraa qabadhee deebi'ee dhufeen jira. Viidiyoon har'a qabadhee dhufee ciree akkana bareedu kana ciree kana fakkaatu waliin hojjenna. Kana fakkaataa yeroollee namarraa hin fudhatu. Ciree akkas bareedu waliin qopheessina. Wantootan gargaaramummoo walumaan ilaalla. Wantoonni na barbaachisan warroota kanadhaa qopheeffachuu fi baay'ee salphaadha. Wantootuma xiqqoorraati kan nuyi qopheeffannu yeroo keenya hin fudhatu. Yeroo gabaabaa gidduutti dafnee qopheeffachuu dandeenya. Kaarota tokkoon qaba, dinnicha lama qabas kana, ashaboo xiqqoon asii qaba, hanqaaquu lama, daakuun isina barbaachisas kanaan qaba. Kun qimaamii yeroon kuduraa hojjetadhu wantoota ni gargaaramudha. Kana ni gargaaramudha. Kanadha. As kana qundoo barbareen qaba, oregaanoon qaba, qimaamii kanan itti dabaladha. As kana foon daakamaa bisheesseen yaani akkuma kanatti tun bisheessiin itti dabalatanii hojjetachuun hin danda'ama. Sun fedhii keenya irratti hundaa'a. Ani garuu tun akkasumatti duwwaasaa tun bisheessiin gargaaramuu gatiin hin barbaannee fi kanaaf xiqqoo akka bisheessuu godhee qimaamii na barbaachisus itti dabaleen akka kanatti qopheeffadhe. Abidda irratti gatii bisheessinuuf akkasitti bisheessuu dhiisuu hin dandeenya. Kun fedha keenya. Kana amma gara qopheeffachuutti hin deebi'a. Amma dinnicha kanarraan soofadhaa. Dinnicha kanarraa sooffachuudhaan hin eegala. Akka kanatti irraa sooffadheeni dinnicha kanarraa sooffadhee kaarotii irraa sooffadhee ergan soofee raadheen booda walitti deebina. Amma akka kanatti kaarotiif dinnicha kanarraa soofee qopheeffadheera. Ammas na sirreeffadhaa. Mafagfagee irratti yookiin sooftuu irratti soofeen sirreeffadha akkaataa hojjechuuf naaf ta'utti. Amma dinnicha qopheeffadhe kana asirratti soofadha. Kanatti soofee qopheeffadha waan ta'eef kaarotii koo akkuma kanatti asirratti soofee sirreeffadha akkaataa hojjechuuf naaf ta'utti. Baay'ina isaa itti dabaluus xiqqeessuus hin dandeenya. Maatii keenya irratti hundoone baay'ina maatii keenya irratti hundoone kan qopheeffannu waan ta'eef itti dabalachuus xiqqeessine qopheeffachuus hin dandeenya jechuu barbaadeeni. Anaaf kun naaf gaadha waan ta'eef anamuma kana qopheeffadha. Kan akka kanatti soofee raadhennaan walitti deebina. Akka kanatti kaarotiif dinnicha soofee qopheeffadheera. Amma gara qopheeffachuutti hin deebi'a waliin mammakachuutti. Amma qodaan itti hojjedhu akkanatti qopheeffadheera. As kanatti kana keessatti kaarotiif dinnichan gala gashadha. Kanarratti fooniin qopheeffadhe sana amma nagaadhuun itti dabaladha. Kanan itti dabaladha. Kanarratti hanqaaquu lama qopheeffadhe. Hanqaaquu kan akkasitti rukkutee qofa qofaatti qopheeffadhe kanan itti gannaqadha. Maaliif adda baafnee si'a tokko tokko rakkoo godhachuu danda'a waan ta'eef akkasitti adda baasuun barbaachisaadha. Kanaan booda kana waliin hin makadha.
erga akkanatti kana waliin makadheen booddee daakuun itti dabaladha. Daakuu shorba maankaa lamaan itti dabaladha. akkanni wal qabatuuf nama gargaara waan ta'eef kan itti dabaladha. Qimaamii ashaboo xiqqoo mashiin itti dabaladha harkumaanii. Qundoo barbarree akkuma kana ilaaleen xiqqoodhuma mashiin itti dabaladha. Orgaanii itti dabaladha. Xiqqoodhuma mashiin itti dabaladha. Qimaamii kana qimaamiin baay'ee jaalladhuudha. Fooliin isaa baay'ee namatti tola. Kana isinitti agarsiiseera. Amma waliin makadha isaan kana. Amma akka kanatti waliin makee sirreeffadhee qopheeffadheera. Bisheeffachuu duwwaatu naafa. Eelee irratti bisheeffadha. Gara bisheeffachuutti deebi'ama. Amma eeleen koo diimattee jirti. Irratti tooshadha amma. Sirreeffadha. Akkanni waliin caallee irratti sirreeffannee akkasitti. Gaggalagashina waan ta'eef garuu xiqqootu akka haphachuu ta'e baay'ee yabbachuudha. Kanattiin bishaateen walitti deebiin ittiin gaggalagasha waan ta'eef akkasitti bisheeffadha. Akka kana ta'eera amma ittiin galagashaa. Yeroo itti galagashinu garuu irraa fuunee itti galagashuu hin dandeenyu waan ta'eef qodaa wayii irratti baafannee itti galagashanna. Xiqqoo nama guba waan ta'eef. Kana fakkaata akka kanatti itti galagashadheera. Masara jalaa kan bisheetu eeggannaa. Qimaamii qullubbii adii daakuu isaallee itti dabaladheen ture. Amma barbaannee gosa barbaanne itti dabalachuu dandeenya. Ani amma itti dabaladhe sun gaa ta'uu dhiisuu danda'a. Kan nutti tolu kan jaallannu itti dabalachuu ni dandeenya. Ani kan itti dabaladhe qullubbii adii daakuu isaa warroota kan isinitti agarsiiseera. Isa nan dagadheen ture. Itti dabaleera sanillee fooliin isaa baay'ee namatti tola. Urgaa namatti tolu qaba.
ammas yeroon bishaatuni deebi'a. Akka kanatti kun hojjedhee haadheera. Yeroo nama jalaan fudhatu salphaatti hojjetama. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata ture. Turtii na waliin turtaniif hedduu galatooma. Yoo isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban kun torban nagaa isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti nagaa keessanaaf tura.